Ilmaan Oromoo akkam jirtu. Afaan Publications humna keessaniin kuno amma bakkeen geenne baga waliin gammanne. Amma sadarkaa ol aanaa odoo ittiin fufini sarara websaayitii www.afaan.com.au meeshaalee kitaabbileen faakka kana fakkaatu websaayitii gubbarraan ni argama. Ammoo waraqaa beeksisaa adda addaa akka laafatti bilbilaa keessan gubbarraa yookiin iimeelii keessan irraa akka daawunlood godhuu dandeessuu isiniif qophoofne. Biyya feetan keessa jiraadha. Websaayitii gubbarraa nu argachuu dandeessan akka achirra wal arginu hawwii guddaa isiniif qaba dhiyaadha isiniin jedha. Galatoomi. Ijoollee nama dhufu wajjii daf. Haa eegallu.